Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mul'atan sagantaan BBC Afaan Oromoo galgalaarraa eegalee gabaasni keenya irraa gara caaluu dhimma haleellaatii banaarratti xiyyeeffata. Haleellaa kanaan qondaaltonni 5 yeroo ajjeefaman qondaalli badii kanaan shakkamanis ajjeefamaniiru. Taatee kana ija waraanaan isa jedhu turtii Birgaadee Jeneraal Haayiluu Gonfaa waliin taasisne. Kan Finfinnee fi kan Baardaaritti ta'e namni tokkoon qindaa'e qaamuma tokkoon qindeessee akka tasaa ta'eeti malee qindoomin isaa. Akeeka inni siyaasa biyya irratti qabu immoo obbo Leencoo Lataa dhageessu. Tarkaanfii jalqabaatu naannoo Amaaraan fudhatame malee mootummaa waaltaa sodachuudhaaf akka isaan akeekkatan mul'isa. Oduuwwan gaggabaaboof Baqqalaa Toomaa sagantaa kana ammayyuu taanaa simbiraan ga'a. Suurtii gaarii. Sanbata darbee yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraatti dhaqqabe jedhameen pirezidaantii naannichaa dabalatee qondaaltonni mootummaa olaanoon ajjeefamaniiru. Boodara rakkoo magaalaa Baardaa dhaqqabe osoo furaa jiranii magaalaa Finfinnee keessatti ajajaan waraanaa biyyattii ajjeefamaniiru. Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa qindeessuun kan shakkamanii turan qondaalli biiroo nageenya naannichaa Birgaadeer Jeneraal Asaaminoo Tsiggee guyyaarraa humnoota nageenyaatiin ajjeefamaniiru. Erga taatee dheengaddaatti wantoota mudatan Hamzaa Hussein akkanaan dhiyeessa. Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa fi ajjeechaa aanga'oota qindeessaniiru jedhamuun kashakkaman Birgaadeer Jeneraal Asaaminoo Tsiggee ajjeefaman. Qondaalli waraanaa kun qarqara magaalaa Baahirdaar bakka Zanzaliimaa jedhamutti rasaasa humnoota nageenyaan ajjeefaman. Yaaliin kun fashaluun booda miliqanii akka turan kahimame hoogganaan biiroo nageenyaa naannichaa kun akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008ttis yaalii fonqolcha mootummaan himatamanii haga waggaa darbe hiikamanitti hidhaa turan. Gama kaaniin ajajaa humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Saaree Mokonninii fi Jeneraal Gameessa biyyattii ajjeeseera ka jedhame eegduun Jeneraal Saaree Mokonnin of ajjeesuun himameera. Eegduun kun battala ajjeechaan raawwatametti of ajjeesuu isaa Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Indaashaw Xaasaw ibsa har'a kennaniin himaniiru. Kaleessa ibsa kennameen eegduun kun madaa'ee akka qabame ka himame ta'us ibsi poolisii har'aa garuu yeroosuma of ajjeesuu isaa hima. Wayita sana eegduun kun jeneraalota kanneen wajjin ka ture yoo ta'u lamaan isaanii dhukaasee ajjeese jedha ibsi kun. Eegdonni biroon achi turan nama haleellaa raawwate kanatti haa dhukaasaniyyuu malee hin ajjeesne akka ibsa kanaatti. Boodarra garuu eegduun haleellaa raawwate kun gara kutaasaa galuun of ajjeeseera jechuun komishinarichi ibsaniiru. Eegduun kun Birgaadeer Jeneraal Asaaminoon kan filatame yoo ta'u of ajjeesuun isaa ergamni kennameef dirqama guddaa ka qabu ta'uu mul'isa. Kun immoo ergama galaafatanii of galaafachuuti jedhaniiru komishinarichi. Haleellaa sanbata waaree booda aanga'oota mootummaa naannoo Amaaraa irratti raawwatameen madaa'anii hospitaalatti yaalamaa akka turan abbaan alangaa naannichaa obbo Migbaaru Kabbadaas har'a boqotaniiru. Yaalii fonqolcha mootummaa sanbata darbe fashalaa'een aanga'oota mootummaa fi qondaaltota waraanaa olaanoo walumatti namoonni 7 ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru. Gadda olaanaa akka biyyaatti uumame kana sababeeffachuunis har'a guutuu biyyaatti guyyaan gaddaa labsamee ooleera. Akkasumas naannoon Amaaraas namoota wareegaman yaadachuuf guyyoota 3 ittaanan guyyaa gaddaa akka ta'u murteesseera. Geggeessaa aanga'oota kanaa kabajaan raawwachuufis koreen ijaaramee hojjechaa jiraachuu waajjirri ministeera muummee ibseera. Sirni awwaalcha Jeneraal Saaree Mokonnin ka Finfinnee Bataskaana Kateedraalii Qiddist Sillaaseetti raawwachuuf karoorfamee ture gara magaalaa Maqaleetti dabarfameera. Isaan waliin ka ajjeefaman hoogganaan waraanaa sooramarra turan Jeneraal Gazaa'ii Abarraa gaaffii maatiin isaanii dhiyeessaniin reeffi isaanii gara bakka dhaloota isaaniitti akka geeffamu beekameera. Naannoo Amaaraatti namoonni ajjeefaman osoo walgahii qondaaltota olaanoo naannochaa hirmaachise geggeessaa jiraniiti. Gabaasa Hamzaa Hussein dhageenye gama kaaniin Amaaraa Dimokiraatik Paartii keessatti hooggansa olaanaa kan turanii fi hooggantootatti dhiyeenya kan qaban obbo Chuchoo Allabaachaw rakkoon kun akka dhalatuuf deemu hooggantootatti himaa turrus nama hubatu dhabnee jedhu. እኒህ ኃይሎች ካለው አመራር ጋር ተጣጥሞ መሄድ አልቻሉም። humnoonni kun hoggana jiru waliin wal simanii adeemuu hin dandeenye. Uummanni Amaaraa haalaan hubamuu isaa dubbatu. Dargaggoonni ammoo miiraan isaan faana bu'u. Tasgabbaa'uu irratti rakkootu ture. Hogganni suutaan rakkoo jiru furuu barbaada. Humnoonni kun ammoo EDPdhaan ergamtuudha jedhuun lamaanuu wal qarqaabaniiru. Odeeffannoo keessaan argannuu fi muuxannoo keenya irraa kaanee gaafa xiinxallu gara kanatti akka qajeelu tokko lama jennee itti himneerra. መረጃ ወደዚህ ሊደረስ እንደሚችል 1 2 3 ለመግረራቸዋል።
Ajjechaa tibbana Baardaarii fi magaalaa Finfinnee keessatti raawwatee lubbuu qondaaltota mootummaa shan galaafateera. Kun gama waraanaan hiika maalii qaba jedhee raayyaa ittisa biyyaa keessa muuxannoo waggaa dheeraa kan qabanii fi yeroo ammaa gorsaa nageenyaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an Birgaadeer Jeneraal Haayiluu Gonfaa waliin turtii taasiseera. Kan Finfinnee fi kan Baardaaritti ta'e namni tokkoon qindaa'e qaamuma tokkoon qindeesse warruma amma Baardaaritti qindeesse sasiittis qindeesse akka tasaa ta'eeti malee qindoomin isaa Baardaar yookiin sadarkaa Finfinnee otoo hin ta'in sadarkaa biyyoolessaatti yaadaniiti dhugaa dubbachuudhaaf nama dhuunfaa garagalchuun yookiin ajjeesuudhaan jijjiiramni hin dhufu garuu isaan akkasitti yaadan yaada isaanii yoo hubachu qindoomina walootii jechuun ni danda'a. Gama kaan erga Baardaaritti rakkoon dhalatee booda Finfinneetti ajajaa waraanaa kan isaan rukutanii kaayyoon isaanii maal ture jechuu dandeenya ifattoonni beekamu jira. Kaayyoon isaanii mootummaa biyya kanaa dhuunfachuu warra aangoorra jiru kun dadhabaadha. Dimookiraasii exersaayis godhannaa jedhamu kan maaliif xiqqoo hidhuu ajjeesuu waraanatti bobbaasuu irraa gad waan buusee jiruuf zeen mootummaan akka waan hin jirreef akka waan laafeetti fudhachuudhaan mootummaa kana to'achuu qabnaa bakka qaleessaatti deebisuu qabnaa kan jedhuu fi federaalizimii amma jiru kun nuun fayyaduu kan jedhu konkuluuziin irra waan ga'an fakkaata kun garuu miira isaaniiti malee piraaktikaalii anaalizii godhanii yookiin qorannaa irratti kan miti. Fakkeenyaaf waggaarraas rakkoon yookiin immoo boombiin darbatamee ture ministeera muummee irratti ergasii boodas miseensonni waraanaa gara masaraa mootummaa dhaqanii turanii innammaallee akka biyyaatti malee akka naannootti hin fakkaatu jettanii duratti nutti himtaniitu kuni tarii murtee yookiin immoo ilaalcha ministeerri muummee si'achi fudhatan irratti dhiibbaa ofii qabaata. Amma murtee kana booda fudhatamu irratti barumsa gaarii argatamee jira natti fakkaata. Lachuu akka barbaachisu ilaa fi ilaameen bakkuma jiraate warra immoo ilaa fi ilaameen akka adeemsaatti fudhachuuf rakkatan olaantummaa seeraa kabachiisuun har'aabboo akka hin jedhamnee fi yeroollee kennamuufi akka hin barbaachifne badii qaqqabe gara carraatti jiru jedhee yaada muummeen. Egaa Birgaadeer Jeneraal Asaaminoo Tsiggeen guyyaa irraa ajjeefamuun isaanii dhaga'ameera. Garuu yeroo sanaan gura turan sanatti dubbii yeroo garaagaraa dubbataniin tarii dhimma nageenyaa irratti wanti yaaddoo uumu keessumaa naannoo Amaaraa keessatti irra deddeebiidhaan ajjechaa fi waldhabdeen dhalataa ture. Otoo kanaan dura tarkaanfiin biraa fudhatameera ta'e wanni kun akka mudanne gochuun hin danda'amu ture. Hin danda'ama dhugaadha. Isummaan amma isiin jedheedha. Asitti galaafin hin jira. Rakkoo wal fakkaataa akka hin dhalannee fuulduratti maal taasifamuu qaba jettu sun? Mootummaan caasaa isaa deebi'ee sakatta'uutu irra jiraata. Keessumaa caasaa nageenya isaa. Namoonni tokko wanni kun fonqolcha mootummaa miti waan jedhuun kaasu yaadi keessan maali? Warri kana godhani fonqolcha mootummaati. Garuu piraaktikaalii fonqolchi mootummaa bifa kanaan hin ta'u. Maaliif amala biyya kanaa beekuu dhabuudha. Amala istiraakchara mootummaa federaalizimiidha. Federaalizimii keessatti nama xiqqaa nama ajjeesu yookiin karaa irraa maqsuudhaan aangoo to'achuu hin dandeessu. Maaliif otoo mootummaa haadaawii jedhan sana ta'e dhugaadha. Jeneraal Sa'aara Makoonnin waa'ee isaanii nama akkamii turan isaan akkamiin ibsamuu danda'u? Akka nama dhuunfaan ta'anii jeneraala kana nan beeka kabajaa fi ulfina mataa isaatii qabuudha waan itti amanu nama gochuu danda'uudha. Lammata akka nama dhuunfaattis goota nama gareedhaan butamu yookiin faayidaan butamu yookiin aangoof bololuu miti. Akka sadaffaatti nama dhaggeeffatus ture. Akka nama tokkotti nama guddaa dhaabde biyyi kun jedhamee kaa'amuu ni danda'a. Akka nama dhuunfaatti garuu dhugaa dubbachuuf militeeriidha. Nama gadi ba'ee waraana keessatti bara cinqii sana waraanni gosa hin qabu. Waraanni biyyaaf dhaabate, intarestii biyyaaf dhaabbate malee paartiif miti jedhee niituraal nama godheedha. Nama murannoo qabuudha. Nama jijjiirama kana keessatti gahee guddaa taphateedha. Guddaa galatooma ulfaadha guddaa. Ayyee fayyaanaa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa reediyoo BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu turtii obbo Leencoo waliin taasisnee boodarra dhageessu amma oduuwwan gaggabaaboo Baqqalaa Tumaa nutti hima. Masriitti taphatamaa akka jiru waancaan Afrikaa guyyaa arfaffaarra jira. Amma dura Masrii, Yuugaandaa, Naayijeeriyaa, Aljeeriyaa, Senegaal, Morokoo fi Kootdivuwaar morkattoota isaanii irra aananiiru. Giniif Madagaskar qixa yoo baahan Tuuniiziyaan Angoolaa waliin taphataa jirti. Maaliif Mooritaaniyaan ammoo itti aansanii morkatu. Loltoonni garee IS fi maatiin isaanii Iraanii fi Siiriyaa keessatti qabamanii jiran yookaan seeratti dhiyaachuu yookaan ammoo gadi dhiifamuu qabu jedhe dhaabbati biyyoota gamtoomanii. Bitootessa darbee naannoowwan garee IS harka turan hedduun to'annoo isaanii jalaa bahuun wal qabate namoonni 55,000 to'annoo jala jiru. Hedduun isaanii lammiilee biyyoota alaati. Doonaald Tiraamp qoqqobbii haaraa jabaa ta'e Iraan irraa akka ka'an beeksisan. Qoqqobbiin kun Iraan xiyyaara nammaleessa Ameerikaa rukutuu ishee fi wantoota biroo raawwatteef jedhaniiru. Gocha biyyattii kanaaf hoogganaan Iraan Ayatollah Khamenei itti gaafatamummaa kan qabu waan ta'eef qoqqobbichi addatti isas ni ilaallata jedhameera.
Sudaan keessatti intarneetiin torbee sadiif adda citee ture abbaa seeraa tokko qofaaf deebifame. Abdel Adhiim Hassan kaampaanii teleekoomii biyyattii Zaayin Sudaan jedhamu mana murtiitti himatee waan irra aaniif intarneetiin deebi'eefi. Zimbabween maallaqi biyyoota alaa akka doolaara Ameerikaa, raandii Afrikaa kibbaaf paawundii British biyyattii keessatti tajaajila irra akka hin oolle dhorkite. Daldaltoonni maallaqa biyyattii qofaan akka daldalan kan ajajaman yoo ta'u, kunis daldala gabaa gurraacha maallaqa biyyoota alaa to'achuuf jedhameera. Oduun galgala kanaaf qabu san kana. Ulfaadho Baqqal. Gabaasa waa'ee ajjechaa Baahir Daarii fi Finfinnee raawwate irratti qindeeffame sadhumaatiin dhiibbaan siyaasa biyyattii irratti qabu maal kan jedhu laalla. Dhimma kanarratti nama siyaasa gameessa waa'ee siyaasa Itoophiyaatti dhiyeenyaan beekan obbo Leencoo Lataa dubbisneerra. Obbo Leencoon jalqaba irratti kun yaalii fonqolcha mootummaa fashaleedha malee silaa namoonni kunneen mootummaa waaltaa qabachuuf akka kaayyeffatan wantoonni akeekan turaniiru jedhu. Galaana Balaayitu dubbise. Mootummaan fonqolchatu carraaqame jedhee ibsa baaseera. Anis carraaqqeen godhame kun mootummaan amma aangoorra jiru kana buusanii isaaniif tolu hojjechuudha ka jedhuun qaba. Ofii sadarkaa naannootti fonqolcha gaggeessuun kana dura baratameera. Kanaan dura kanan dhagaye hin beeku garuu kun tarkaanfii jalqabaatu naannoo Amaaraatti fudhatame malee achirraayis babal'isanii mootummaa federaalaas garagalchuudhaaf carraaqqiin akka ture ajjecha ajajoota waraanaa irratti shaggaritti raawwatametu sanammoo akeeka. Namooti baay'een waan akka tasaa ta'ee nama dinqisiisu miti. Kun ta'uu akka danda'u wantootni akeekan turanii jedhanii namooti yaada kakkaasan jiru. Isiniif haalli sochiin naannoo Amaaraa keessattis ture sadarkaa biyyaattis sochiiwwan adeemaa jiran wantichi ajaa'iba isinitti ta'eera. Hin taane maaliifi jijjiirama jenneetu kaane malee eessaa gama kamitti jijjiirruu feena ka jedhu irratti walta'iinsi hin jiru. Mariin hin godhamne. Haala amma jiru keessatti humnootiin Itoophiyaa gama barbaadanitti oofuu barbaadan warri federeeshinii kana diiguu barbaadu, diigee sirna deebisuu barbaadu, qixa tokko oofuu barbaada. Nuti warri federeeshiniidhuma kana dimokiraatessuu barbaadnu gara biraa oofna. Warri immoo lakkii hin dandeenyu Itoophiyaadhuma wajjin jiraachuu hin dandeenyu, jarri hin dimokiraatawanii, dimokiraasii hin fedhanii jedhanii keessaa bahanii biyya walaba ofii uummachuu barbaadan immoo qixa biraa oofaa jiran. Kun afaan fajjii guddaa uumeera. Dama'iinsa guddaa uumeera. Kana keessaa tokko ani gidduu kana carraaqame jechuudha. Tole egaa yaaliin kun hin milkoofne akka ilaalcha keessanitti wanti yaalame kuni akka hin milkoofne wantoota taasisan sababa wantoota ta'aniif wanti isin yaaddan jira? Akka na mul'atutti carraaqqiin fonqolchaa amma godhame kun qophii isaanii osoo hin xumuratin haalli isaan jarjarsee tarkaanfii fudhatanii ka fashalsiise ka jedhuun qaba'an. Qaawwi kun duuduu danda'a jettanii amantuu? Hin danda'a yoo akka tokkotti wal taane. Sunis muummichi ministeeraa kan inni jedhu gaaffii istiraatiijik ta'an filmaata booda walaaf falminu. Amma filmaatatti adeemnu. Filmaataan mootummaa irra seerome legitimate ta'e uumnee sana booddee lammiin deddeemee eegga mangistii amma jiru kana jijjiiruu wayyeessuu kabiraatiin bakka buusu sun yeroo sanaaf wal taa'uu ka jedhu dhaame kana ejjennaan muummichi ministeera. Ani immoo sanatu baasanaaf fakkaata dimokiraatawaa sanaaf fakkaata sun humnatti fayyadamuu irra mariidhaan biyya kana akkam goona ka jedhu irratti wal ta'uu irratti hojjechuutu gaariidha. Humni amma maqaa Amaaraatiin ijaarame kun naanna'ee eenyurrallee caalaa saba Amaaraa hubuuf ta'a. Saba Amaaraa qopheessuuf ta'a. Balaa guddaadha. Uleen gabbaanaan namni irra bu'uun beekamu, eenyu akka hubamuun beekamu dhibdee biraa ta'a. Ayyee obbo Leencoo yaada naa kennitaniif hedduun isin galateeffadha. Tole nagaan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo wixata galgalaa caqasaa turtanii sagantaan keenya kanumaan xumurama. Odeeffannoowwan dabalataaf gara marsariitii keenya bbcafaanoroomoo.com akkasumas immoo BBC News Afaan Oromoo gara Facebook keenya deemuu dandeessu. Hamza Hussein sagantaarraa qopheesseera. Sagantaarraa immoo kan isin dhiyeessee ammayyuu taanaadha. Halkan gaarii.